daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show yooyyaa nageen badhaadha. Sagantaan Qaanqee Show torbaniin qabadhee gama keessan dhufu har'as sagantaa addaatiin gama keessan dhufeera. Egaa otoon gama keessummaan har'a guyyaa irraaf qabadhee dhufettiin darbin dura hordoftoota amantaa musliimaa hunda keessaniin baga bara soomanaa 2018 nagaan ittiin geessanii jira. Barri kunis bara soomanni keessa itti dhaga'amu, bara bilisummaa, bara gammachuu, bara jaalalaa akkasiniif ta'u abdii koo asumaan isiniif dabarsa Qaanqee Show Habtaamuu Lamuuti. Egaa akkuma beekamu torbaniin keessummaa isiniif qabu keessummaan koo har'aa Activist Hunde Dhugaasaati. Activist Hunde Dhugaasaa bara 2002 kaasee bara 2007tti pirezidaantii barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa keessa ture waliigala akka kan biyyattiiti. Har'a biyya London irraa isiniif qabadheen dhufa haala qabsoon yeroo ammaa kanarratti deemaa jiru. Activist Hundeen akkamittiin ilaala? Waan keessa darbaa turan barattoonni Oromoo gaa qabsoo bilisummaa Oromootiif biyya keessatti qeeroon har'aa kun isaanis warra qeeroo keessa turan shoora gurguddaa taphachaa turan keessaa nama tokko. Hundeettiin isin dabarsa muuziqaa ce'umsaa kanaan. Muuziqaan guyyaa har'aa isin afeere muuziqaa haaraa jaagamaadha. Wallee jaagamaatiin gara Hundee Dhugaasaati. Yaa buraa maalatoo warreen darbaa haatimaaf nadaa darbisaa warreen darbaa haatimaaf nadaa darbisaa kooyyalee maalatoo seenaa sitti taatee deanii gaabbisaa wayitaa husi ta'us raabbisaa yaa buraa maalatoo akkatti kaatu bartii kusee mul'ata akkatti kaatu bartii kusee mul'ata kooyyalee maalatoo ofii badaan beekinaa magaalaa bataa inkaana waan ormaa qabeedha. Sani, wame kategani, anafsi, kargadum basi. Jole duru tuko opare pilate, shayeto jole boru tuko opare pilate. Akatira gadua altina rapate, shauto shau kapeta lala agogo terape. Oramaduko koti hunde tumbo, yamaratu tia. Oramaduko koti hunde tumbo, biyarate se. Kamazoti mokaze yawa lobi atokiti makamazoti mokaze yawa lobi wokuzi wangu wokwadogo jeni amaraturutia yokuzi wangu wokwadogo wokoda nyate lafe korke nafite igana tute chora kubatte nafite timi malo malwai ya kulani kanutin begne makaduraturani Sirra darbu shayito jalura darbeti amma gidona abade garanko barsida be shayito sababa barbade dadadena bobo jisa antoto jalin korra shayito kubarra tonyare tulu datima na jawarna urmis wa fede jedu shayito wal mara arpaneti akamati wa kudang amana yakule loko turbama kaloto kosumana waya barite birambariduma ishaki anikakenu
booda nyaate lafee qorqee na fite eeganna tuute coraa qubattee na fite simi maaloo maal wayyaa kulanii waan nuti hin beekne maqaa nurra tuulanii. Karaan keessirraa darbu shaayii ta'uu jalurra darbeetii amma giddoona amadee karaan koo barsii dhabee shaayii ta'uu sababa barbaadee dadhabdeena bobboochisa antootoo jalliin korra shaayii ta'uu gubbarra tolyaadee tulluudhaatti maala jaaranna oomisuma fedhee jedhu shaayii ta'uu wal mara arfanneetii akkamatti wal godhaan amanna yakuulle lookoo turbaa mayyaa kalooto kosuma naawaya bariite birraan bariidhuma ishaakil ani kakeeru. Activist Hunde Dhugaasaa Qophii Qaanqee shoo si godhe simattee bakka kanatti argamuu keetiif guddoon si galateeffadha baga nagaan nutti ta'uun. Galatoomna affeeruu keetiif abtaamu Qaanqee shoo affeeruu keessaniif galatoomaa. Ayyee ulfaadhu atis afeerraa keenya simattee sitti argamuu keetiif guddoo si galateeffanne baga nagaan nutti siin jedheera mee hundeen egaa seenaa keerraa ammatti xiqqoo tokko dha'uu yaaleen ture bara 2002 kaasee aga bara 2007tti dura ta'aa pirezidaantii barattootaa turte yuunivarsiitii Jimmaa keessatti akkasumas warroota gumii afaan Oromoo akka hundaa'uu fi yuunivarsiitii Jimmaa keessatti shoora guddaa taphachaa turte keessaas nama tokko jedhan mee hundeen eenyudha gabaabaadhumatti daawwattoota Qaanqee shoo wajjin akkatti wal bartuun barbaada. Tole jecha keessa duraarratti sirreeffama gabaabduu ani barataan ture 2002 hamma 2007tti pirezidaantii barattootaa kan ture 2005 kaaseeti waggaa 7 sirmayyuu barataa pirezidaantii ta'uun rakkisaa waggaa 5 jechuudha. Na waggaa 5 fan dallaa sana ture dhuguma akkati jettee yeroo gumiin afaan Oromoo dhaabbatu sana ani pirezidaantii barattootaan ture yeroo dheeraa fi rakkina guddaa keessa darbamee waan tureef bima kanatu iyyuu waa'ee siyaasa gamtaa barattootaa keessa akka gallu nu godhe dhorkamuu gumii afaan Oromoo kanatu egaa bu'aa bahii baay'eetu ture qabsoon barattootaa dallaa sana keessatti gaggeeffamaa ture turuun hin seeniinis egaa nuun seennee booddees wanti ta'aa ture jira ture egaa waa'een gumii afaan Oromoo kana wajjin wal qabatee sochiin tokko godhame immoo fuula isaa jijjiirratee adeemsa isaa jijjiirratee haala adda ta'een hojiin hojjetame jira. Egaa suni hamma tokko hojiilee amma hojjetaman kanaafis shoora taphatanii jennee iyyaanna gaafa eebbifamu sanas ijoollee walitti qabamnee akka gumii afaan Oromoottis akkuma Oromoota dallaa sana eebbifamanittis saba keenya tajaajiluuf karaa dandeenyu yoo fayyaduu dadhabne saba keenya himmiinu jennee kakuu walii seenneeti dallaa sana adda facaane akka tasaa ani gaafa dallaa sana bahu sababiin dallaama sana keessattuu doorsisa guddaatu ture ijoolleen kuma baay'ee egaa marsanii waan jiraniif akka nama tokkotti natquun rakkisaa ture eegama eebbifame garuu akka nama tokko waan hin ta'eef ari'atamni sun guddaa waan tureef eebbifame yeroo baay'ee iyyuu ture biyyaan bahee jechuudha. Gara biyya Beeljiyeemitti baqadhee biyya Beeljiyeem waggaa 8tti waan siqoofin jiraadhee sana booda gara biyya UK kana dhufee eeggan biyya kana dhufee booda seeran baradhee kampanii waa'ee investmentii irratti investoroota gorsuuf inni hojjedha yeroo ammaa irratti. Gabaabatti kanumaa walumaa galatti garuu waa'ee qabsoo Oromoo naannoo deemaa jiru kanarratti kan amma koo nan dubbadha yaada jiru irrattis nan hirmaadha marii fi diskashinii jiru irrattis yaada kun kennadha jechuudha. Ayyee hedduu galatoomii hunde egaa waa'ee investerii irratti baay'ee hojjetta yeroo ammaatiif egaa biyya keenyaaf illee baay'ee barbaachisaa namni akka keetii kuni egaa barattoonni Oromoo waan aarsaa guddaa kaffaltanii waan baay'ee keessa kan daddabartanii qabsoon keenya durii yuunivarsiitii keessaan bahu ture booddana kanatu ba'ee Oromiyaa guutuu waliin ga'aa jira. Egaa warra wanta kana qabsiisan keessaas atis nama tokko baga jiraattee
Mee garuma qophiin har'aaf qabuttan si dabarsa. Sadarkaan qabsoo Oromoo har'a irra ga'e kanoo akkamittiin nuuf ibsitu? Bakka tokko gahee maalirra gahee isa jedhu tun deebisiin dura eessaa ka'ee isa jedhu tun deebisnee gaarii natti fakkaata. Waggaa 50 dura Oromoon maal fakkaata ture? Oromiyaan maal fakkaata turte? Kan jedhu deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Utuu abaawoon hin dhalatiin dura utuu sochiin bosona baalee suni sochiin mormiin naannoo baaleetti ka'e suni utuu hin dhalatiin dhalatee immoo dhalannaa abaawoo sanatti tun ce'in dura sana duras immoo wanti macaaftu lamaan wal qabatee sochiin Oromoo dhufe sun tun dhufin dura Oromoon maal fakkaata kan jedhu Oromiyaan maal fakkaatti kan jedhu deebisuun gaariidha bakka sanatti. Sana dura namni Oromoodha jedhee of himu. Namni yoo jabaate amantiidhaan yoo jabaate gandaan of himu malee an Oromoodha jedhee kan of himu illee hin turre. Inni afaan beeku nama muraasaa inni beeku illee hin dubbatu ture. Ijoollee ofii maqaa afaan Oromootiin moggaasuun cubbuu ture. Walumaa galatti Oromoo ta'uun akka qodaa cabaati bara sana. Bakka sanaa ka'eetu daa'imee bakka amma gahe. Yeroo ammaatti Oromoon maqaa qaba. Oromiyaanis daangaa qabdi. Kun dhiigaan dhufe, kun aarsaadhaan dhufe, kun bu'aa bahii abbootiin keenya dhiiga isaan dhangalaasaniin waggoota 40-50 kana keessa aarsa gurguddaa kaffalameen, jaarsa ijaarameen deemamee as gahamee jechuudha. Egaa hamma dhufee amma 1991tti Oromummaan Oromiyaa wanti jedhamtu illee akkan turredha. Qabsoo Oromoon godheen garuu hamma 1991tti federeeshiniin amma arginu kun dhalateera. Federeeshiniin amma jiru kun at least Oromiyaa fi Oromummaa recognize godheera. Fedha isaatiin itoo hin ta'in, fedha isaaniitiin itoo hin ta'in dhiibbaa yeroo sana godhameeni abaawoon qaama ce'umsa mootummaa bara sana ijaaramee keessa ture. Federeeshinii har'a ijaaramte kanaaf bu'uura kan hundeessee boodarra dhiibame keessaa booyyuu malee abaa'oo ture jechuudha. Kanaaf Oromoon biyya federeeshinii Itoophiyaa har'a ijaaramte kana ijaaruu irratti shoora guddaa taphateera. 91tti Oromummaan ijaaramee fi Oromiyaan jirtu garuu maal fakkaatti yoo jettee Oromiyaan haa jiraattu malee Oromoon rikognaayizaa godhamu malee Oromummaan yakka ta'e itti fufe. Sabboonummaan Oromummaadhaan of ibsuun afaan Oromii qulqulleeffatanii dubbachuun abaawoon majjisiisaa. Abaawoon immoo shororkeessaadha. Shororkeessaa amma barbaadde hiitaa, barbaadde iyyuu ajjeestaa, hojiirra ariitaa, qabeenya isaa saamtaa, waanuma barbaadde goota jechuudha. Bara abaawoon biyyaa bahee kaasee bu'aa bahii guddaa miidhaa guddaa keessa dabarse jechuudha Oromoon. Isa qabu harkatti qabatee isa caalu argachuuf mirga isaa deeffachuuf qabsoo guddaa gochaa ture jechuudha. Har'a Oromummaan maalirra ga'eera yoo jenne Oromummaan har'a waan ittiin boonan tokko. Warra Oromoon taanillee abbaan koo Oromoodha, haati koo Oromoodha, adaadaan koo akkasii Oromootti heerumteetti jedhanii Oromootti warra of bituu barbaadan illee dhalataa jiru jechuudha. Which is very great. Kun akka achievementii guddaatti ilaaluu qaba Oromoon. Ofitti butuu danda'uu qaba jara akkasii illee. Gaarummaa isaa agarsiisuu barbaade malee hammina isaa agarsiisuuf miti kan fakkeenya kana kaasee karaa gara biraa yoo ilaaltee dhiyoo kana immoo wanti dhalatee hamma abjuu nutti fakkaatutti qaamuma saba isaa ganee saba isaa dhaanaa ture, saba isaa hidhaa ture, diinaa wajjin hiriiree saba isaa miidhaa ture keessaa gaggeessitoonni sabaaf quuqaman, sabaaf yaadan dhalachuu danda'aniiru. Haala amma argaa jirruun Oromoon mana hidhaa guutee ture, mana hidhaa keessaa qulqullaa'ee haala itti bahaa jirutu jira. Xumuramee waan hin dhumnetu jira garuu sodaan du'aaf sodaan hidhaa haala cabeetu jira. Walumaa galatti fooyya'insa gurguddaan qabsoo waggaa 3 darbaniin immoo jabaatee itti fufeen godhameen qeerroon waan aarsaa gurguddaa kaffalameen har'a dhugama dubbachuuf warri karaa Oromiyaa irra deeman mataa ol qabatanii waan deemuu danda'an natti fakkaata. Iddoo tokko tokkotti rakkinni amma yoo jiraate iyyuu har'a iyyuu warri kaleessa Oromoo mataa rukutanii bishaa turan
sirna sana deeffachuu fi tattaaffii adda addaa gochaa jiraatan iyyuu haala Oromoon irratti jiru haala nama boonsu haala nama abdii namaa kennuu fi hojii caalaaf nama kakaasu. Ayyee hedduu galatoomii ulfaadhu hundee meega qeerroon injifannoo amma argame kana sadarkaa itti aanutti fiduudhaa fi maal godhuu qabu jettee yaadda? Tole sadarkaan ammarra ga'e egaa amma dubbannetti waan waliin keenya tokko qabna. Egaa kan waan nuun arganne maal qabsoo kanaan wanta nuun arganne maal dhabnee turre qabsoo kanaan maal arganne amma maaltu nu hir'ata kan jedhu sirriitti qulqullaa'ee deebi'uu qaba gaafileen kun. Egaa wanta nu hir'atu adda baasnee booda immoo haala kamiin wanta nu hir'ate kana deebifachuu dandeenya argachuu dandeenya kan jedhus beekamuu qaba. Tooftaa mataasaa qaba jechuudha. Wanta nu hir'ate tokko argachuuf isa harkaa qabnu bittinsinee yookaan dhamiiti kan fuulduratti fiignu. Isa of harkaa qabnu qabanneeti isa nu hir'ate sanaaf fiigna. Yeroo isa nu hir'ate sanaaf fiignu immoo aarsaa akkamiidhaan wanta nu hir'ate sana guuttachuuf deemna. Kan jedhus yeroo yerootti akka sabaattis akka dhuunfaattis akka aktivistiittis ta'e namni wal gaafachuu of gaafachuu danda'u qaba. Wanta doolaara lamaan bitachuu dandeessu tokko 200 baastee bitachuu hin dandeessa. Qodaama tokko gosa tokko hojiima tokko kan hojjetu. Akkatitti ilaalteedha. Akkatitti deemteedha. Akkatitti bilchinaan xiinxaltee ejjennooti yeroo sana ejjettitu aarsaa jabaa sana si oolcha jechuudha. Qabsoon kun lubbuu namaatti kaffalame. Qabeenyatti itti barbadaa'e. Maatiitti itti miidhame. Maatiitti itti diigame. Haadha mucaa tokko fa'aa qabdutu mucaa ishee madhabdu sana fa'aa dhabe. Wanta nama akkuma amma bu'aa qabsoon sanaa nu mirqaansee odeessinu kana aarsaa qabsoon kun gaafate yoo mana keessa deemtee ilaaltee wanta emotional nama gochuu danda'u wanta nama miidhu baay'eetu keessa jira jechuudha. Kanaaf wanti amma of harkaa qabnu kun dhiigaan dhufe. Lubbuu ijoollee xoxobbee baay'eetu itti kaffalame. Abbootii keenyatu itti hidhame, itti salphate, itti reebame, itti hiyyoome, itti biyyaa godaane. Of harkaa waan qabnu kana sirriitti qulqulleessinee adda baasuu qabna. Kanaaf jiruunfannee fuulduratti hin fiinnu jechuudha. Wanta of harkaa qabnu yoo adda baasnee beeknu. Wanta of harkaa hin qabne immoo akkamittiin itti deemnan ni jedhu sirriitti beekamuu qaba. Tooftaan siyaasa keenyaa kan diina xiqqeessu firamuu heddummeessu ta'uu danda'u qaba. Diina baay'ee illee yoo qabaanne diina kan wal faana nutti diina wal faana sadan afran isaanii kan wal faana ittiin giphee qaban ta'uu qaba. Diinota keenya illee marsaadhaan ta'uu qaba kan nuti isaan engage gochuu qabu. Kanaaf adeemsa keenya haala kana yoo xiinxalaa deemne wanta nu hir'ate sana bira ga'uu danda'u qabna natti fakkaata. Injifannoon argame gurguddaadha. Haala addunyaa kana dinqisiiseen seenaa biyyattii Itoophiyaa keessatti mul'atee hin beekneen injifannoon baay'ee mul'ateera. Kuni garuu jalqaba qabsooti. Nama iddoo nu yaadne miti. Namni amma nu masaraa Minilik keessatti argine kun bakka nu yaadne miti kan inni burqe. Garuu wanni nu yaadnee fi wanta nu hawwinnu tokko gochaa jira. Kanaaf kana dhoksuun dandeenyu kun haqadha. Haqa kana dubbataa wanna hir'ate garatti garuu waan namni kun amma bakka sana barcuma sana qabatee hojjetaa jiru kana garuu haqa sabni kun dhabe. Loogii nu gochaa jira miti abiyyi gatii Oromoo ta'eef. Haquma sabni kun qabu. Waa'ee barcumaa odeessina yoo ta'e waa'ee firdii Oromoon argachuu qabu faradaa jira yoo ta'e illee loogii nu godhaa jira miti. Waan Oromummaadhaan qabnu waan akka sabaatti guddummaa keenya kanaan qabnu waan qabeenya keenyaa waan maatii keenyaaf waan maatii keenyaa murtee inni murteessu akkuma seera biyyattii sanaatti seerri sun akka hojiirra nu oolu yoo godhe Oromoon hin buufata malee miidhamu. Kanaaf tooftaadhaan yoo itti deemame qeerroon injifannoo amma argame preserve gochuudha inni duraan. Inni duraan preservationidha. Inni lammaffaan immoo itti eda'uudha. Qabsoon dhuman qaba.
kanaaf wanta amma argame kana eda'aa kan deemu malee isa of harkaa qabu kana kan bittinsaa deemu ta'uu qabu istiraateejiin hordofnu. Kanaaf qeerroon ammallee adeemsa saafuu ejjennoo saafuutu jira. Ejjennoon kun immoo sirnaa fi safuudhaan yoo masakame sabni keenya illee garaansaa nutti quufa. Oromoon illee inni mucaasaa dabarsee aarsaa kenne baga mucaan koo sirna kana fiduudhaaf jijjiirama kana fiduudhaaf bu'aa kana fiduudhaaf baga mucaan koo iyyuu du'e baga mucaan koo iyyuu aarsaa ta'e kan isaan jechiisu ta'uu danda'u qaba. Kanaaf yeroo adeemsi kun deemamu hundumaatti bu'aa bayii kana hundumaa kan wal keessatti hammate ta'uu qaba natti fakkaata. Walumaa galatti jalqabbiin guddaan jalqabameera. Garuu qabsoon kun nama tokko kan Prime Minister Oromoo tokko masaraa Minilik gatii galee fi xumura godhatatu hin ta'in recognition barbaachisu argatee deeggarsa barbaachisu argatee gaaffiin deebi'uu qabu. Hojiin hojjetamuu qabu hojjetamaa jechuudha. Gaaffii jechuun keenyama hundi keenya Oromoon namichuma kana irraa kanas qabnaa kunis irrateera jennee kileemii goonatu hin ta'in hojjennee wajjiniin qabsoofnee wajjiniin jechuun paartii isaatti makamnee ta'uu dhiisuu danda'a. Paartii mataa keenya keessatti ijaarsa mataa keenya keessatti pozitiif haala ta'e haala Oromoon akka Oromootti ijaaree dhaabuu danda'u. Biyyattii sana immoo akka biyyaatti itti fufsiisuu danda'u. Oromoon guddicha Afrikaa keessaa tokko. Itoophiyaa keessatti qofatu hin ta'in guddummaan keenya kan mul'atu yoo milkoofne Afrikaa keessatti illee biyyi Itoophiyaan baay'ina ummataatiin illee Afrikaa keessatti lammaffaadha. Influensiidhaan immoo tokkoffaadha jechuu dandeessa. Naayijeeriyaadha tokkoffaan naachuraal riisoorsiidhaan yoo laalte baay'ina ummataatiin yoo laalte garuu influensiin dhageettii Afrikaa keessatti qabdu yoo laalte Itoophiyaan tokkoffaadha jechuu dandeessa. Itoophiyaan immoo Oromoodha. Hamma har'aatti kan ture Oromummaan eenyummaa biyya sanaa keessaa haxaamee bahee institutionally cuqqaalamee afaansaa qadaadamee ituu armii keessa jiru ituu ikonomii keessaa jiru ikonomii keessaa rukutamee bahee armii keessatti sagalee kan qabaanne godhamee karaa hundumaa Oromummaa keessaa divoid ta'e jechuudha biyyi sun. Amma sun sirrachuuf karaa qabateera. Guyyaa tokkotti immoo sirrateen sirratu egaan namni hundumtuu kana keessa sirrachuu irratti yookaan immoo galmaan gahuu irratti shoora qaba jedhee yaada. Ayyeedduu galatoomi hundee ulfaadhu mee gaaffii koo seettaan tutti walitti dhufeenya sabaaf sablammoota uummata Oromoo wajjin yeroo ammaa kana ta'aa jiru kana cimsuudhaaf gaheen qeerroo kana keessatti maal ta'uu qaba jettee yaadame akka aktivistii Oromoo tokkotti? Egaa mootummaan TPLF waggoota 27 Itoophiyaa bulcheef karaa Mallasiin isa ta'u karaa Hayilamaariyaamiin directly yeroo bulchetti wanta lamatti fayyadame. Inni duraan security apparatasiidha. Militarii isaatti fayyadamee qaama intelligence yookaan immoo qaama basaasaa biyyattii sanaatti fayyadamee qaama nageenyaa jedhama. Nageenyi kun intelligensiin kun afaan Oromoodhaan hiika maal akka qabu beeku garuu nageenya jedhama baay'inaan hiika gara biraa barbaada dubbiin kun. Intelligensii fi militariin piilarii tokkodha. Piilariin inni gara biraa Oromoo saboota gara biraa wajjin diinomsu immeejii Oromoo balleessu irratti kan xiyyeeffate ture. Kanaaf militariin nama ajjeesuu itti fufe. Intelligensiin nama hidhuu itti fufe. Oromoon qabsoo isaa ittuma fufe. Karaa gara biraa immoo diinummaa Oromoo fi saboota gara biraa gidduutti ijaarame sana diiguu irratti hojii guddaatu hojjetame. Wayyaaneen hamma dandeessetti gola Oromiyaa hundumaa keessatti saboonni gara biraa akka rukutaman, akka miidhaman, wanti sukkanneessaan akka isaan irratti raawwatamu yaalii guddaa godhan. Hubannaa qeerroo fi jaarsolii biyyaa keenyaan, abbootii keenyaan, poolisii naannoo Oromiyaatiin bilchina OPDO'n dhuma kanarratti agarsiiseen kiyyoon sun cicciteera.
kiyyoon cite sun amma citeen dhumne har'umallee yaalii adda addaa gochuu danda'u hammina kana deebisanii fiduuf. Egaan sabaaf sablammoota gidduutti tabbi guddaa ijaarame kun suutuma suuta diigamaa jira. Oromoon aadaa masaatiin namummaadhaan nama beeka, namummaadhaan nama kabaja. Oromoon reesistii miti. Oromoon ilmoo ormaa akka mataa isaatti guddifatee maqaa itti moggaasee lafa kennee intala isaa fuusisee yookaan ilma isaatiif kenneetidha guddaa ta'e. Guddaa har'a Afrikaa keessatti arginu kana ta'ee har'a ga'e. Jibba akka namaatti jibbiinsa hin qabu jechuudha. Hunda caalaa immoo fakkeenyummaan kun tiksuu irratti hojii hojjetamu ammayyuu kan irratti hojjetamuu qabutu jira jechuudha. Kun kana gochuun abbootii keenya kabajuudha, aadaa keenya kabajuudha jechuudha. Saboota gara biraa kabajuudha. Karaa gara biraa immoo addunyaa kanarratti sabni piyuurii ta'an ta'e hin jiru. Saba tokko bichaan calalee of taa'ee amantiidhaanis sabummaadhaanis dhiigaan tokko kan ta'e akkasitti of calalee kan taa'u hin jiru. Addunyaan akkasiis jiraachuu hin danda'u. Oromoonis kaayyoo akkasii kan qabne itti beekama. Kanaaf saboota nu gidduu jiran miiliyoonotaan jiru. Saboota nu gidduu jiran akka isaan aadaa keenya kabajan, akka isaan afaan keenya kabajanii, wajjin hojjetanii, nagadanii, akka isaan bulan kabajaan keessumsiisuun barbaachisaadha. Warra rakkina irraa qabnu illee jiraate seeraa fi heera qabnuun, aadaa qabnuun gaafatachuun gaariidha. Kanaaf caalaatti hamma jarri kun irratti hojjettuun immoo irratti hojjechuu qabna, gammoomuu qabna. Kan jedhuun dubbadhaa bilchinni kanaan dura mul'ate, hubannaan kanaan dura mul'ate sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiran tiksuu irratti, hammina irraa tiksuu irratti ammallee itti fufuu qaban jedha. Karaa kanaa milkii guddaan argameera. Iddoo lamaan tokkotti rakkinni yoo dhalate iyyuu akka kiyyoo nuu diriirfameef sila jenosaayidii nuti gaggeeffame hin jaallatu ture warri wayyaanee sana hundumaa miliqneera natti fakkaata. Kun itti fufuu qaban jedhee yaada. Ayyee ulfaadhu hunde galatoomii meegaa fi qooseettaantu immoo paartileen siyaasaa Oromoo jijjiirama yookiin garaagarummaa siyaasaa yoo qabaatan iyyuu akka Oromootti wal cinaa dhaabbatanii wal gargaaruu ni danda'u jettee yaadda? Wal gargaaruu hin danda'u, wal gargaaruus qabu. Wal gargaaruun dirqamadha. Eenyutu fuuldura keenya jira jennee yoo ilaalle biyya Oromiyaa jedhamtu keessa qofa jiratu hin ta'in biyya Itoophiyaa jedhamtu biyya globalized taate keessa jirra. Duraan dursa uummata miiliyoona 40 Oromoon iyyuu yoo raafli yoo tilmaamame saba uummata miiliyoona 40tti siqu. Lafa guddaa irra diriiree jiru. Amantii adda addaa hordofu. Aadaa xixiqqoo naannoo kan qabu. Hunda caalaa garuu utubaa Oromummaa jedhamu kan of gidduudhaa qabu. Saba guddaadha. Daayivarsiitii qabnaa jechuudha. Daayivarsiitii nu qabnu kana hundeeffateetu hin ta'in Oromummaa hundeeffatee paartileen ijaaraman Oromiyaa keessatti socho'uu danda'u qabu. Paartii tokko of Oromiyaa keessa jiraachuu qaba. Namni amanu yoo jiraate rakkina guddaa nutti fida. Oromiyaa keessatti paartileen hin barbaachisu. Paartileen kun garuu paartilee adda addummaa isaanii recognize godhanii area of common Oromo national interest adda baafatanii dhimmoota kanarratti differensii qabaachuun nurra hin jiru. Akkaataatti saba kanaaf ikonomii isaa jijjiirruu, akkaataatti hojii uumnuu, akkaataatti saboota gara biraa wajjiniin hiriiruu qabnu, akkaataatti addunyaa wajjin hiriiruu qabnu. Kana kanarratti poolisii adda addaa ijaaruun hin danda'amu. Haa ta'u malee eenyummaa irratti, abbaa biyyummaa irratti, qabeenya Oromoo irratti differensiin jiraachuu qabu. Warri kun warra common national interest warra jennu ta'uu qabu. Utubaa paartileen Oromoo hundumtu tiksuu qaban. Abbaa biyyummaa Oromoo irratti faaya federeeshinii Oromoo. Fakkeenyaaf paartii Oromoo ta'ee federeeshiniin Oromiyaa fi Oromummaa recognize hin goone political programmiin akkasii fakkeenyaaf anaaf dangersiidha yaada karaa koon. Oromiyaa kan recognize hin goone, Oromummaa kan recognize hin goone, waa'ee qabeenya Oromiyaa irratti, Oromoon qabeenya isaa irratti, ajajuu irratti
ejjennoo ifa ta'e kan hin qabne waa'ee ofiin of bulchuu irratti ejjennoo ifa kan ta'e kan hin qabne yoo ta'e anaaf rakkina. Kana hundumaa irratti garuu ilaalcha ifa ta'e qabata. Oromoof kan loogu kan ta'e yoo ta'e Oromoo intarastii Oromoo kabachiisuu irratti kan ijaarame yoo ta'e paartiin 5 6 7 jiraachuu danda'u. Ani biyya Beeljiyeem keessan ture. Uummanni kun uummata miliyoona 10 qofaadha. Miliyoona 10 keessaa miliyoonni 6 warra afaan Dachii dubbatan, miliyoonni 4 warra afaan Faransaayii dubbatan. Wanni miliyoona ruubii taatu tokko immoo Jarmanuu kan dubbatan jiru. Warra afaan Dachii dubbatan kun uummata maajoritii dhagaan relatively. Paartii kun awwayitii keessa jira ishee xixiqqoo wajjin. Uummata miliyoona 6 kanaaf jechuudha. Hundi isaanii waan irratti walii galan baay'ee qabu jechuudha. Maajoritii parsantii 90 waa'ee intarastii Flaamish irratti walii galu. Kanaaf paartiileen baay'een Oromoo keessa jiraachuun isaanii rakkina miti kanaaf. Choizii fiduu yoo nama tokko qofa ta'e paartii tokko qofa ta'e abbaan hirrimmaayyuu sana keessa dagaaguu danda'a tun beekame. Kanaaf paartiileen jiraachuu qabu. Garmalees yoo baay'atan dhibee ta'uu danda'a. Garuu hamma tokko modestly paartiileen jiran wal tubuudhaan wal kabajuudhaan iddootti haqa walii baasan haqa walii dhoksuun qaban haqa walii dubbachuun gaariidha. Mormuu qofaaf mormuun dogoggora akka kootti. Gatii jaallanneef qofa immoo paartii tokko gatii miseensatti taaneef yookaan immoo gasuma jaallannuuf qofa deeggaruun yeroo hundumaa immoo deeggaruunis rakkina. Haqa walitti himuun gaariidha. Iddoo hir'ate kun hir'uudhaan walitti himuun gaariidha. Jaalalaan ta'uu qaba wanti sun garuu wal balleessuudhaaf ta'uu qaba. Wal mancaasuudhaaf ta'uu qaba. Ofittummaadhaaf ta'uu qaba. Oromoodhaaf yaaduu irraa madduu qaba wanti sun. Kan jiru irratti dabaluudhaaf ta'uu qaba. Malee isa jiru bittinneessanii of ijaaruudhaaf keessa of dhaabuudhaaf daaraa godhanii gubanii ka'anii qofaa keessaa biqiluudhaaf ta'uu qabu. Kanaaf daayiversiitiin barbaachisaadha politikaalee. Garuu daayiversiitiin akka nun balleessinetti akka nun diignetti ta'uu qaba. Utubaa Oromummaa irratti ijaaramuu qaban. Yoo ulfaadhu galatoomii hundee. Meegaa gidduu kana immoo odeeffannoon sooshaal miidiyaa irraas televezyiinota adda addaa irraas miidiyaa gurguddaa irraa biyya keessaas dhagaa jirru ODF gara biyyaatti deemuuf jedhu kana isa jedhu kan akkamitti ilaalta. Yoo ODF ta'ee fi carraa argatanii biyyatti galanii biyya keessatti qabsoo karaa nagaa geggeessan kanatti fufute yoo maaltu ODF irraa eegama? Egaa namni siyaasa diiyaaspooraa keessatti gaggeeffamaa ture kana sirriitti quba qabu ODF maaliif akka ijaarame sirriitti beeka. Clearly political objective isaanii qabsaa'onni Oromoo qabsoo biyya jirurraa adda citanii jiru. Qabsoon qabsaa'arraa adda citee itti fufuu hin danda'u. Kanaaf qabsoo kana qabsaa'ota kana biyyaa fi qabsoof qabsaa'ota walitti makuun barbaachisaadha yaada jiru irratti ijaaran. Qabsoo kana biyyatti oofu fagoo taa'anii kun ta'uu qaba akkas godhaa akkasin godhiinaa kun ta'uu qaba kun hin ta'uu qabu jechuurraa uummatuma kanatti seenne yoo jiraannes jiraanne yoo duunes wajjiniin duune ilaalcha siyaasaatti amanu tokko biyyattii sana keessatti hundee itti gochuu qabna ijaaruu qabna kan jedhu irrattidha kan paartiin kun ijaarame. Kana gochuufis yaalii adda addaa gochaa turan waggoota sadan darban kana keessa 2005 kaasee yaalii isaan godhanii kan abdii nama kutachiisu kan nama dadhabsiisu kan bu'aa baay'ee qabu ture. Qabsoo godhameen garuu haalli mijataan amma dhalateera. Haala mijataa kanaan immoo waamicha ifa ta'e mootummaan Itoophiyaa waamicha ifa ta'e karaa ifaa ta'een paarlaamaa isaa keessattis sana booddees waamicha godhe. Waamicha godhe sana simatanii ibsa baasanii ibsa booddees immoo diskashinii jalqabame sanaan yookaan marii jalqabame sanaan amma biyyatti galuuf qophaa'aa jiru gidduu kan jechuudha. Akka kootti waadaa galanii kaayyootti dhaabatan sana hojiirra paartii oolchaa jiran natti fakkaata. Kanaaf biyyatti galuuf tattaaffii isaan godhan kan dinqisiifatamuu qabu natti fakkaata. Paartiin Oromoo hundumtuu istiraatiijii kamitti yoo amanu
paartiin biyya isaarraa citee jiraatu akka qurxummii bishaan keessaa ala jiraattuti. Kanaaf kabajnis jireenyis duunis saba fi keessatti bareeda. Kanaaf paartiin Oromoo kun biyyatti galuunsaa bu'aa guddaa qaba jedhee yaada. Gara fuulduraattis laguu ta'uu qaba biyyaa baqachuun. Ituun beekiin garuu siyaasa Oromoo keessatti maaltu dhalate beektaa? Biyyaa baqachuun gaafa namni biyyaa baqatee dhufu kongiraajuleet goona yeroo baay'ee. Kuni dogoggora guddaadha. Biyyaa baqachuu gootummaa wayii goone iddoo ta'etti ituun beekiin aadaa nuti ta'e. Warra biyya galu immoo gantuu dhannee arrabsina. Kanaafuu biyya galuun biyya baqachuun gootummaa. Biyya galuun immoo gantummaa ta'etti siyaasa Oromoo keessatti ituun beekiin hidda horate. Amma waa'een biyya galuu gaafa qabu namoota tokko tokkoof naasuu guddaatti uumu. Silaa naasuu guddaa kan uumu qabu biyyaa baqachuu keenya ture. Namni gaafa biyyaa baqatee dhufu biyya isaa diinaaf kennee dhufe. Ani biyyaa baqadheera fakkeenyaaf. Jireenya koo keessatti wanta itti gaabbu tokko yoo jiraate biyyaa baqachuu kooti. Bor biyya galuu koomti kan naasuu. That is the place I am supposed to be from the very beginning. Asmiti bakka ani jiraachuu qabu silayyuu. Biyyaa baqachuun iddootti hammaatetti iddootti lubbuun namaa jiruuf jiraachuuf dhiisuu irratti ta'etti filannoon qabu addunyaanuu seera baastetti. Baay'een keenya sababii kana hordofnee gooneerra. Garuu murtee hamma kana celebrate godhamu miti. Murteen celebrate godhamu karaa tokkos karaa gara biraas ta'u. Dhiibbatanii biyya ofii keessatti biyya ofiirra dhaqanii dhaabbachuudha gootummaan kan ta'u qabu. Gara fuulduraatti illee waan dhalatu hin beeknu. Siyaasni kun upside down ta'uu qabu. Fonqolchi dhalachuu danda'a. You never know. Milkii nama jalqabame kun reverse godhuu fi warri hojjetan jiru. Ciisanii bulu jechuu miti. Wanta dhalatu hin beeknu. Wanta dhalatu sana keessatti garuu paartiin akka namaattis biyyaa baqachuun safuu ta'uu qabu kana booddee. Biyya keenya irra dhaabannee lollee du'uu danda'uu qabna. Qe'ee keenya maatii keenya eegnee biyya sanatti hafuu danda'uu qabna natti fakkaata. Kanaaf maal gochuu qabu isa jettee fi waanuma ofii kakatan waanuma seera bulmaataa isaanii irratti barreeffatan sana saba isaaniitti himuu qabu, barsiifachuu qabu. Paartiilee Oromoo gara biraa wajjin, paartiilee Itoophiyaa gara biraa wajjinis jaalalaaf kabajaan hojii wajjin hojjechuu baruu danda'u qabu. Smooth karaa ta'een diinummaan barbaachisaa miti. Mootummaa wajjinis yoo ta'e haala hojiin sun intrastiin Oromoo fuulduratti deemuu danda'u irratti dubbachuun gaarii natti fakkaata. Egaa isaaf immoo walumaan ilaalla jechuudha. Ayyee galatoomii meeligaa amma yoo ODF'n fuunee ilaalle almost kaayyoon isaanii gama dhaaba Dr. Mararaa Faatee wajjin wal fakkaata. Dhaabni Dr. Mararaa duraan ture immoo kan obbo Bulchaa Dammaqsaa Faatee wajjin walitti dabalamanii kan isaan tokko ta'anii jiran. Amma ODF immoo dhaqee biyya keessatti gaafa galu kun dhaaba wal fakkaatu karaa sadii karaa afurii wal duukaa deemuun kun booda rakkoo fiduu hin danda'u moo gara fuulduraatti tokko ta'u jettee hin yaadda? Ana rakkoo guddaa fida natti fakkaatu. Ituu walitti makamanii paartii tokko qofatu Oromiyaa keessatti barbaachisa loojikii jedhu irraa dhufa kun ilaa. Paartii tokkicha qofa jennu barbaachisa kan jedhu irraa dhufa kun. Magaalaa tokko fudhan paartiin OPDO'n, OFC fi ADAO'n dorgomanaa jedhu. Yaada isaanii ibsatu namummaanis jira. Namni hojii sana hojjetus jira. Wanta katabame waraqaa qofatu hin ta'in namni waraqaa waan katabame sana hojiirra oolchullee wal caala. Kanaaf sabni kun wanta isaa dhiyaate kana ilaalee kan na baasu isa kana jedhee yoo sadan keessaa tokko filate Oromoo adda qooduudha jedhee yaaduun kun. Because choice dhiyeesseef saba kanaaf. Choice dhiyeessin garuu paartii tokkittiin qofti Oromiyaa keessatti dorgoma yoo ta'e choice maaltu jira dimookiraasii iyyuu ta'uunsaa nama shakkisiisa. Yookaan paartiin tokko ijaarteetu internal dimookiraasii qopheessitee fi sabni paartii sana keessatti akka of ijaaru goote akkuma Chinese Communist Party gootaa jechuudha. That's perfectly possible uummanni irratti walii gallaan. Karaa gara biraa garuu relatively ajandaa wal fakkaatu haa qabaatan iyyuu malee kan irratti wal dhabanis inuma qabaatan. Kanaaf wanta sana jaalalaan hamma uummatatti ibsatanitti hamma jibban labsinetti hamma Oromoo amantiidhaaf gandaan hin qoonnetti jarri kun ganda Oromoo hunda keessatti na filadhaa jedhanii
yoo gadi bahanii rakkina fidadhee yaadu. Yoommoo Oromoon gara malee baay'ee waa'ee yeroo jalqabaa kana wanti nuti keessa darbines miidhaa baay'ee waan qabnuuf Oromummaan keenyas Oromiyaanis hiddishee jabaatee waan hin dhumneef dhibee qabaa jedhamee yaadame walitti makamuunis immoo barbaachisaa ta'ee yoo argame mormii tokko iyyuu irraa hin qabu gammachuun irraa qabaa gaarii mas natti fakkaatan wanti kana gochuu isaan dhorkus jira natti fakkaatu. Garuu kun murtee miseensota paartiilee kana irratti hundaa'a murtee gaggeessitoota paartii sanaa irratti hundaa'a. Warri OFCs intarastii mataa isaanii qabu jechuun akka paartiitti jechuudha. Yoo akkamiin deemni nu baasaa kan jedhan qabu. Paartii jechuun wanta kompleksii ta'e wanta guddaa tokkodha. Namni sadiillee yeroo wajjin hojjetu nama sadii irratti wal dhibuun illee jira. Namni wal dhibnaan hojiin hojjetamu wal kuffisuu dhalachuu danda'a. Diinni nama dursuu danda'a. Kanaafuu namni walii wajjin hojjechuu beeku hojii isaa sana wajjin hojjechuun barbaachisaadha deeyyaadha. Kanaafuu kanaaf namummaan hojiin sun illee akkaataan itti hojjetamu akkaataan itti walii galan akkaataan itti walii wajjin deeman illee iddoo itti murteessaa ta'uu qabaa. Garuu biyya galanii kun amma steejii lammaffaa natti fakkaataa filannoonis waggaa 2 booddee gaggeeffama. Yeroo ga'aan jira dubbii kana mari'achuuf kana murteessuu fi amma jalqabni wal simatanii wal dhaggeeffatanii iddoo rakkinni jirutti rakkina walii walitti himanii jaalalaaf kabajaan haala sirna diimokiraatawaa ta'een yoo rakkinni jiru walitti himamee mari'atame kan haa turuuti wanta garbaraayyuu gochuun hin danda'ama. Paartiilee walitti makuun hojii guddaa natti fakkaatu. Egaa walitti makamanii garuu akkantiin deemuu danda'u smuuzina siin sun maal fakkaataa kan jedhu sun garuu ammumaan itti yaadamuu danda'u qaba. Amma kanan jedha karaa godhu. Haa ta'u wanta kanallee irratti mari'achuun amma yeroon isaa waan ga'e natti hin fakkaatu mee biyyatti galanii biyya booda immoo irratti mari'anna. Ergi biyyatti galanii biyya keessatti qabsaa'anii biyya keessatti socho'uun isaanii guutummaatti mirga argatanii booda garama sanatti deemuu dandeenya. Maaliif kun yeroo baay'ee dhaaboleen Oromoo akka walii galan akka walii galuullee baatan wal dhageetti akka isaan qabaatan irratti yeroo waggaa hedduudhaaf biyya alaa kana keessatti baay'ee irratti hojjetamaa irratti haasa'amaa ture. Maqaadhuma adda bilisummaa Oromootiin dhaabolee hedduu jira. Maqaa Itoophiyaatiin dhaabolee Oromoo hedduu jira. Warri kun humna Oromoo adda adda facaasu gama tokkotti yoo dhufan jijjiirama guddaa fiduu danda'u waan jedhamuuf dheengaddas immoo pirezidaantiin naannoo Oromiyaas kanuma haasa'aa turan. Waa'ee dhaabolee baay'isuurraa dhaaboleen gama tokkotti dhufanii humna cimaadhaan yoo socho'an gaarii ta'a waan jedhuuf hin jedhee kan odeeffii kana gara fuula duraatti irratti mari'anna. Mee gama biroottan si dabarsa. Gidduu kana akkuma miidiyaa irraa argaa jirru televezyiiniin waggaa hedduudhaa fi mootummaa Itoophiyaa tajaajilaa ture amma biyyuma keessa duwwaatti namoota murtaa namoota seera sana namoota immoo isaan duwwaa deeggaru duwwaa dubbisaa ture amma bifa jijjiiratee haga diiyaasporaa keessatti dhufee biyya alaa keessatti namoota dubbisuu ga'eera. OBN haala jijjiirama kana immoo akkamitti ilaaltame akka hayyuu Oromoo tokkotti? Jijjiirama kana kan isaan liqinfamne yoo jiraate diina Oromoo qofadha. Maaliif Tigireen kiiloomeetirii 1000 meeqa deemee dhufee Finfinneetti Oromoo ergataa ba'e. Qabeenya Oromootiin Oromoo ergataa Oromoo sobsiifachaa ba'e. Oromoon obboleessa isaa achuma Oromiyaa jiru akka inni dhugaa dubbatu wal jajjabeessee walii wajjin qabsaa'ee miidiyaa isaa bilisa baafate akka gootti. Bilisummaan Oromoo jalqabameera xumurameera jechuun nama rakkisa. Adagaa qofa baay'eetu fanjii baay'eetu miila nama baay'ee jala awwaalamee jira. Kanagaa fanjii kana qulqulleessuutti jiru natti fakkaata warra amma aangoo isaas qabanii nama hundumtu karaa danda'u hundumaa kanarratti hojjetaa natti fakkaata. Nullee yeroo waa kana mari'annu waan adda addaa karaa adda addaa waanuma hirmaannaan goonu hamma tokko wanta inni hojjetuma jiran yaanna. In the meantime collectively akka sabaatti wayitti ba'a jechuudha. Ani waan OBN hojjetaa jiru akka milkii guddaatti ilaalaa miidiyaa gara biraaf illee fakkeenyummaa guddaa taa'ee yaada. Jalqabbii gaariidha. Bu'aa guddaa fidas immoo yaada.
deeggaramuu qabu natti fakkaata. Introduction masaa argine gaammaaf akkamittiin akka gara fuulduraatti deemu hin beeknu. Garuu wanta nama jajjabeessu wanta immoo jajjabaachuu qabudha. Ani dhuguma galatoomaatti jechuun barbaada. Waan salphaa miti kuni baroota baay'ee miidiyaan televezyiiniin Oromoo, reediyoon Oromoo dubbatu maal akka nu odeessaa ture beekna. Televezyiinii boqqolloo jedhamee maqaan itti bahee waan namni baneeyyuu hin beeku. Televezyiinii isaa yoo jabaate ispoortiin gaafa kubbaan miilaa jiru banata malee namni oduyyuu dhaggeeffatu ture. Amma kun seenaa ta'aa jira natti fakkaata. It's a big improvement. Jalqabbiidha malee mootummaa miti internaalii ammayyuu rakkoo tokko akka qabaniin dhageenyaa keessi sun ammayyuu qulqullaa'umsaatti fufannee yaannaa ijoolleen saba isheef yaaddu saba isheef quuqamtu baay'eetu jira. Kun immoo seeraaf seera qabatee ammas immoo gara fuulduraatti yoo deeme bilchinaan hubannoo irratti yoo ijaarame beekumsa irratti yoo ijaarame sabaaf bu'aa guddaa tokkummaa saba keenyaaf bu'aa guddaa fidannee yaanna. Kanaaf ani jabaadhaa itti fufaan jechuu barbaada. Sabni isaan deeggaruu qaba yaada. Hanguma kana waan isaanii kana jedha. Galatoon egaa wantichi waan salphaan turre OBN keessa ijoolleedhuma qeerroo jajjabduu ciccimtuu dhumatu jira. Warra quuqama lammii qabanii. Afeerraan sun gaafa jalqaba gama kootti dhufe qoosaan turre egaa namni salphaatti hin fudhatu. Garuu anaftaamuun aarsaa of kennee xiqqaadhee namni biraan itti bilisoomuu qaba waan jedhu murteeffadheen dura bu'ee godhame. Egaa amma namni hundumtuu almost gara arfaffaarra ga'ee jira bilisaan haasa'aa jira. Akka yeroo jalqaba roobni akka bokkaan irratti roobe sana miti. Kana asumaan jenna OBN illee sumarraan jabaadhaan jira sagalee uummataa ta'uu keessan akkuma kanatti itti fufaan jedha. Iddoo sana irratti amma kan nu aarsuu qabu silaameetu OBN waan fedhe illee meeti reediyoo Tigireeyyuu haa ta'u waan intarastii Oromoo lallabu tokko odeessuu isheetti maaf haadhanu? Maaf haadhanu? Gammaduutu nurra jira malee bilisa baafanne isa kana kan Tigireeyyuu saammanne jennee gammaduu qabna malee. Televezyiiniin qabeenya Oromootiin ijaarame taaksii warra keenyatu gibiratti kaffala televezyiinii kanatti. Maaliif dhimmi Oromoo waan Oromoo fayyadu irratti dubbatama jennee aarra taanaan qabsoo akkamii gaggeessaa jirra kun koo gaafii guddaadha. Baay'ee kun nama qaanfachuu qaba namni kana mormullee an dhugama dubbachuuf. Kanaaf televezyiinii abbootiin keenya gibiratti kaffalanii dhaaban qabsoon keenya waa'een tokkummaa keenya waa'een faayidaa Oromoo maarratti odeeffama diiyaasporaan as taa'ee maachi irratti influensii godhachuun kuni kanaaf gaafii guddaadha. Namni kana gaafii kana kaasullee stereotaayipii kanaan dura opiidiyoo maqaa mada'uun iyyuu isaan jajjabeessuudha jedhee yaadurraa maddan fakkaata. Jarramoof jijjiiraa jiru. Jajjabina isaanii kanatti fufsiisnee dhiibnee dhoqqee keessa jirullee ta'e dhiibnee dhoqqee sana keessaa yaasuudha. Jara kana gargaarsa barbaadu yoo nun hin gargaarin immoo akkuma deebi'anii akkuma durii akka isaan nu kabalan akka isaan nu hiisisan akka isaan ajjeechaa Oromoo irratti gaggeeffamaa tureef akka isaan deeggarsa ta'an barbaadna yoo ta'e immoo jarasa diina godhachuu dandeenya. Obboleessa keenya diina godhannee diinas diina godhannee eenyu wajjin hojjechuuf jenna. Diinni garuu mana ishee qulqulleeffattee ofiin of ijaartee obboleessa keenya diina nutti gootee waggaa 27 nutti. Nu garuu obboleessa keenya diina jalaa haqaaqqatee dhiibbatee as ba'e hammannee jajjabeessinee fuulduratti dhiibuu rakkanneeti har'a waa'ee OBN irratti ba'uun diskashinii ta'a yeroo tokko tokko baay'ee qaanfachuu qabna kana jechuu keenyatti. Kun egaa warra kaayyoo Oromoo biyya keessaa biyya alaa addaan baasuuf saganteeffatanidha. Abadan nuti addaan hin baanu. Gama sagantaan keenya xumuruu jala ga'een jira. Gaaffiileedhuma lamman gaaffii tokkoon siif qaba. Dhumarratti ergaa keetii. Muummee ministeera biyya keenyaa Dr. Abiyyi Ahmediin akkamitti ilaalta hunde? Egaa baakgiraawundi isaa akkuma atis akkuma nama kaaniin dhaga'ee nama bakka xiqqaatii ka'eedhaa maatii hiyyeessa keessaa guddatee bakka inni itti dhalate illee yoo argite ani jimmatti hin baradhe nan beeka safara sanaa waggaa 5 achitti baradheeraa manni barumsaa keenya immoo uummata keessa nu deemsisa community based education kan jedhamu qabu CBTP kan jedhamutu jira. Uummata keessa deemnee ni ilaallaa barumsi akka naannoo gara biraatti dagaagne dammaqinni illee akka nun yaannu kana miti safara sanaa namni kan hundumaa cabsee bahee dhufee kiyyoo diinaa keessa waggaa amma kana tajaajile kun
yeroo waggaa lama duraa kaasee haasaanni paarlaamaa Oromoo keessatti gochaa ture dhaggeeffadhee yeroo ilaalu baay'ee kan nama gammachiisudha. Bu'aa baay'ee keessa darbeera jechuudha. Ekspiriyaansii gaariis argateera. Bilchina kutannoo fi hubannoodhaan kan deeggarameen aarsaa qeerroon kaffaleen namni kun bakka kana jira. Akka bakka kana qabatee booda immoo wanti dur safuu ture Oromummaan safuu ture amma akka wanta gaarii tokkotti fudhatamu qeerroon faarfamuu hidhamaan hiikamuu saamichi dhaabbachuu ajjechaa fi gadadoon hir'achuu fi iddoo tokko tokkotti immoo tootaalii dhaabbachuun argaa jirra jechuudha. Wanta nuun maybe nama nuun ofii keenya keessaaf illee tuwachi keenya waan yeroo gabaabaa akkasitti gochuu dandeenyu gochaa jira. Wanti hir'atanii fi wanti godhamanii kana qofatu hin ta'in wanta namni yoonatti godhe garuu kan nama abdachiisan kan nama onnachiisanii fi galatoomii kan ittiin jechuu dandeenyu qabnu natti fakkaata. Ammayyuu taanaan dhimmoonni tokko tokko kan yaaddoo namatti ta'anii nima jiru. Walumaa galatti garuu nama kana ani baay'een irraa gammachuu qaba. Walumaa galatti tiim lammaa jedhamee kan beekamu bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessa warra jiranii bakka adda addaa keessa warra hojjetaa jiranii saba isaaniif jedhanii yeroo cinqii sana yerootti hidhamuun carraan hidhamuu ture carraan ajjeefamuu illee ture carraan sabotaajiin adda addaa namarratti gaggeeffamuu ture ituu sana keessa jiranii dhiibbatanii hamma dhumaatti interestii Oromoo kabachiisuuf paartii jiran keessatti interestii Oromoo kabachiisuuf hojii isaan hojjetan seenaa keessatti kan yaadamu ta'a. Har'a waliigaluu baannes hojii jarri kun waggoota muraasa kana keessatti deeggarsa qeerrootiin utubamanii firii isaan galmeessan seenaa keessatti kan yaadamu ta'a natti fakkaata. Ammas immoo hojii guddaan isaaf tokko yoo jiraate paartiilee hundumaa paartii tokko lamas utuu hin ta'in ani baay'ee itti gammadeera ODF wajjin marii isaan godhanii kabajaan keessumsiisanii haala isaan itti dubbisanii haala isaan itti recognize godhanis gammachuun irraa qabaa. Kun garuu ABO wajjin itti fufuu qabaa paartiilee Itoophiyaa wajjin itti fufuu qaba. Hunda caalaatti garuu hangafni shororkeessitoota maqaan shororkaa waggaa 27 odeeffamaa ture maqaa ABO'ti. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaa nagaa sabatiinsa qabu Itoophiyaa keessattis haa ta'u gaanfa Afrikaa keessatti fiduuf ABO wajjin nagaa buusuu qaba. Maqaa paartii kamiiyyuu warra hundaa'ee jiru hamma federeeshinii sana konstitushinii sana kabajanii wajjin hojjechuuf fuulduratti karaa nagaa fi dimookiraasiidhaan wajjin hojjechuuf ammoo fedha qabaatanitti namoota kana hundumatti harka diriirsee gaaffii jiru guutuu qabanatti fakkaata. Inni guddaan isa kanarratti hafaa. Inni kaan xixiqqoodhaa itti deebi'a jedhee yaadaa hojii nama tokko qofaas hin ta'u biyyi waggaa 27 saamamaa baatee wal nyaachifamaa baatee halkan tokkotti furmaata argatte jedhee ni yaadu. Garuu hallayyaa ijaarame kana guutee tabba kana immoo diigee Oromoo maqaa adda addaatti maxxanfamee shororkaa jedhamee maal jedhamee adda diigamee biyyaa dhiibame kana deebi'ee akka sirna qabatu gochuun hojii guddaa isaaf natti fakkaata. Inni hafee anaaf hojiidha. Hojiin kun immoo waggoota fudhachuu danda'a. Inni gibiraan guddaan amma Oromoo eeggatu maaldha yoonaan jette hiyyummaadhanaaf. Rakkinni nu gidduu jiru waa'een tokkummaa keenyaa, waa'een paartiilee Oromoo biyya ari'amaniif dhiibamanii, waa'een namoota hidhamanii, waa'een kanaa hiikkatee gaafa dhumu ganama isaa gaaffiin guddaan dhalatu dubbii hiyyummaati. Dargaggeessi keenya harki caalaan hojii hin qabu. Inni kaan waan nyaatee bulu, galgala kana waan nyaatee bulu hin qabu. Ganama waan itti bari'u hin beeku. Kanaaf mataa dhukkubbiin guddaan amma Oromiyaa fi Itoophiyaa eeggatu eegga rakkinni siyaasaa kun hundumtuu furame booddee hiyyummaa natti fakkaata. Hiyyummaa kana immoo yoo wajjiniin hojjetame yoo positively stakeholderiin hundumtuu wajjiniin dhaabatee karaa danda'u hundumaa harkatti hidhate atiin cirannee keessaa baana natti fakkaata. Haguma kanan jedha galatoomii Habtaamu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee shawuu sagantaa guyyaa har'aaf qabnu Activist Hunde Dhugaasaa wajjin asuma irratti raawwanna. Torban sagantaa biraan nagaa walitti deebinutti sagantaa qaanqee shawuu toora Facebook yookiis YouTube'dhaan kan isiniif darbu YouTube keenya
Qaanqee Show subscribe gochuu Facebook keenya like gochuun nu cinaa dhaabbadhaa kaffaltii isin kaffaltiisu muuziqaa kanaan nagaatti isin jenna galatoome hundi ulfaadhu horii buli. Ulfaadhotis baay'ee galatoomi. Show.